Waajjirri daldalaa magaalaa Adaamaa karoora hojii bara 2019 ifoomsuun akkaataa raawwii hojii karoorichaa irratti hojjettoota waajjiraalee daldalaa kutaalee magaalichaa waliin mari'ate. Karoora hojii bara 2019 keessatti toorri xiyyeeffannoo gurguddoon adda bahuun kan ibsaman yoo ta'u, karoorichi karoora of danda'u ta'uunis eerameera. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa magaalichaa obbo Xiilloo Dugdaam bara hojii 2019tti haqa qabeessummaa, dorgomtummaa fi ammayyummaa sirna hojii irratti xiyyeeffachuun kan hojjetamu ta'uu himan. Karoorri bara darbee karoora xiqqeeti. Karoorri bara kanaa immoo karoora of danda'uuti jechuudha. Karoora of danda'u immoo baay'ee ulfaata. Of danda'uudhaaf waajjirri keenya galmoota magaalaa gurguddoo afran waan tokkoof isa kana keessatti xiyyeeffannaa fi koomitimentii guddaa barbaada jechuudha. Kanaaf akkuma beektan jalqaba irratti toorri xiyyeeffannoo mana hojii keenyaa haqa qabeessummaa daldalaati. Haqa qabeessummaan daldalaa keenya daldala qulqullina qabuu fi gatii madaalawaadhaan uummataaf dhiyaatu. Inni kun labsii 8/13/2006 baay'ee irratti xiyyeeffata baay'een isaa. Inni kaan ammayyummaa daldalaati, sirna itti fayyadama e-tireediiti. E-tireedii qofa osoo hin taane bara kana guutummaan guutuutti magaalli peeparlasiidhaan hojii akka hojjetu daayireekshiniin kennamee hojiiwwan gurguddaan amma hojjetamaa jiran jiru. Sirna daldalaa si'ataa taasisuufis walitti hidhamiinsa gabaa cimaa uumuun daldala seeraan alaa bu'uurarraa gogsuu fi gabaa sanbataa jabeessuun tasgabbii gabaa uumuu irratti kan hojjetamu ta'asii jedhanii jiru. Walitti hidhamiinsa gabaatti aansee gabaa sanbataa hojiirra oolchuudhaan jiddugaloota gabaa ijaaramaniin galtee galchinee oomisha baay'inaa fi gatii madaalawaadhaan hawaasaa fi akka dhiyaatu gochuudha waan ta'eef isa kan akkasitti qabannee kan itti hojjennu ta'a. Karoora qabame dhibbeentaa guutuun raawwachuufis dandeettii humna raawwachiistummaa cimsuun tajaajila galmeessaa fi hayyama daldalaa guddisuun giddugala gabaa babal'isuu fi to'annoo fi hordoffii cimsuu irratti xiyyeeffannoo addaan kan hojjetamu ta'uus ibsanii jiru. Hojiiwwan karoorfanne hunda parsantii 100 fi sanaa oliin xumuruudha. Humna dandeettii raawwachiisummaa yookaan gaggeessummaan yeroo barbaadu kennuudha. Hojiin tajaajila galmeessaa fi hayyamaa, hojiin inspeekshinii fi regulaatoorii daldalaa fi gabaa, hojiin walitti hidhamiinsa gabaa oomishaalee qonnaa, akkasumas hojiin Smart Adaamaa sirna dijitaalessuu fi sekiriitii wal qabatu, akkasumas hojiin ijaarsa bu'uuraalee gabaa xiyyeeffannaa addaatiin kan qabatamudha jechuudha. Wada fudhattoonni karoorichaas akkaataa milkaa'ina karoorichaa irratti yaada qooduun karooricha dhibbeentaa guutuun xumuruuf miira abbummaatiin kan hojjetan ta'uu ibsanii jiru. Cheeklistiin karoora kana keessatti bahe karaa guutuu ta'een dhiyaate waan ta'eef nutis gaddeebinee akka kutaa magaalaa fi akka aanaatti laaluun barbaachisaadha jechuudha. Qooda fudhattoota hunda hirmaachifne. Ani akka bara darballee qormaata kanutti ta'e wanni ilaalamuu qaba. Seektar laayinii magaalaa wajjinillee jedhee ani ilaalu dhimma jiddugala gabaa qaamoleen qooda fudhattoota ta'an kan ofiin godhan. Speeshaalii waajjirri lafaa. Fakkeenyaaf kutaan magaalaa gaafannaa, kutaan magaalaa gaafata, aanaan kutaa magaalaa gaafata, saayitii qopheessanii gaddeebisuu irraa jalqabee lafti baay'een isaa bakka jiddugala gabaatiin nu jennee qabannu waan adda addaatiin qabamee jira. Gaafa dhahinee chaalenjii goonee ofii keenya fi kan saayitii pilaanii akka qophaa'u goonu qooda fudhattoonni kun karaa waajjira keenyatti illee waajjirri lafa magaalaa naannoo jiddugalli gabaa itti qophaa'u kana xiyyeeffannaadhaan osoo laallamee kan jedhu sanii. Bara kana keessa akka waajjira daldalaatitti karoora qabanne kana keessatti akkamitti hojjechuu dandeenya? Siistemni nuti fayyadamuu dandeenyu maali? Karaatuma akka yeroo darbe ittiin deemne saniin immoo jijjiirree bara kana keessatti immoo akkamittiin tooftaa hojii keenyaa jijjiirree hojii yeroo gabaabaatti nuu kenname kana akkamittiin yeroo gabaabaa keessatti keessaa bahuu dandeenya kan jedhu irratti fakkeenyaaf hojiilee xiyyeeffannoo barbaadan jennee kan qabanne hojii galmeessa hayyama haaraa fi haaromsa irratti akkaatuma karoorri nuu kenname kanaan dabnee keessaa bahuudhaaf hundi keenya magaalaa irraa ka'ee hanga kutaa magaalaa aanaa xiyyeeffannee yoo abbummaan qabannee hojjenne karoora nuu kenname kana kan keessaa bahuu dandeenyu jechuun barbaadan. Hojiilee ijoon kurmaana tokkoffaa keessatti raawwataman adda bahuun kallattiin hojichaas kaa'ameetii jira.